Harka fuunii jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni shanan gadaa tuubii akkam turtan akkam sa'aatii kana geessan nageenyi jaalalli kabajni tokkummaan argachuun siniif haa baay'atu. Jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoonni warroonni maamila keenya taatan hundi keessan baga nagaan dhuftan. Warroonni shanan gadaa tuubiidhaaf haaraa taatan immoo subscribe share gochuudhaan nu faana ta'aa siniin jechuu jaaladha. Guyyaa har'aa viidiyoon har'aa viidiyoo addaati. Hundi keessan like gochuudhaan eegala. Like itti roobsa guyyaa har'aa like gochuudhaan eegala jechuudha. Viidiyoo tokko gaafa laallu like kaffaltiin qabdu waan ta'eef like gochuudhaan eegalaan siniin jechuu jaaladha. Guyyaan har'aa guyyaa addaa guyyaa gammachuuti. Hundi keessan immoo viidiyoo addaati. Waan iddoo irraa argattu waan hunduu bashannantu siniin jechuu barbaada. Egaa ittiinis of jijjiirtu abdii qaba. Kanaaf guyyaa har'aa kan waliin laallu yeroo tokko yookaan immoo waan tokko gaafa hojjettu namoota gammachiisuudhaaf hin hojjetiin kan jedhu waliin laalla. Inni kana jechuun namoota yookaan waan tokko gaafa hojjettu namoota gammachiisuudhaaf hin hojjetiin. Sababiin isaa gaafati namoota gammachiisuu dhabde namoonni sun si jibbu waan ta'eef. Kanaaf hundi keessan immoo sin fayyadateedha abdii guddaa qaba. Kanaaf namoonni baay'een nama gammachiisuudhaaf hojjennee namoota gaafa gammachiisuu dhabnu namoonni baay'een nu baqatu. Kanaaf maal gootare ati namoota gammachiisuudhaaf gonkumaa hin hojjetiin. Sababiin isaa namoonni gaafati gammachiisuu dadhabde sana yookaan immoo si kuffisuu yookaan immoo wanta biraa maqaa sitti baasu waan ta'eef. Kanaaf hundi keenya namoota gammachiisuudhaaf hojjechuun nurra hin jiru. Jaalatamtootaa fi maamiltoonni shanan gadaa tuubii taatan hundi keessan. Kanaaf yeroo hundaa nuti namoota gammachiisuudhaaf yoo osoo hin ta'in ofii keetiif of gammachiisuudhaaf hojjedhu. Yeroo hundaa ofii keetiif of gammachiisuudhaaf hojjedhu. Nama gammachiisuuf garuu hin hojjetin. Sababiin isaa si gatu waan ta'eef. Gaafati nama gammachiisuu dhabde namni mul'uun si baqata. Kanaan dura warroonni si jaalatan si gatu. Kanaan dura namoonni hiriyaa kee ta'an gaafa gammachiisuu dhabde si gatu waan ta'eef. Kanaaf nama gammachiisuudhaaf hin hojjetin. Jaalatamtootaa fi kabajamtootaan keenya. Kanaaf egaa yeroo hundaa ati ofii keetiif of gammachiisuudhaaf hojjedhu, ofii keetiif guddachuudhaaf hojjedhu, ofii keetiif jijjiiramuudhaaf hojjedhu. Jirama keetiif aarsaa kaffale. Namoota gammachiisuudhaan miti, of gammachiisuudhaaf. Boru ofii keetiif iddoo guddaa akka geessuuf amaniitti hojjedhu. Kana yoon ta'an namoota gammachiisa jettee yoo hojjette gaafa akkuma dura siin jedhe dhaga'uu qabda. Gurri kee kan keeti itti fayyadame. Kanaaf atis immoo namoota gammachiisuudhaaf yoo hojjette gaafa humna dhabde, gaafa namoota gammachiisuu dhabde, gaafa iddoo sana ga'uu dhabde namoonni si gatu qobaatti hafte. Kanaaf of gammachiisuuf yoo hojjette, of jijjiiruuf yoo hojjette, iddoo ofii keetiif yaaddu ga'uuf yoo hojjette guddachuun iddoo barbaadde ga'uu hin dandeessu. Garuu nama gammachiisuuf yoo hojjette iddoo namni nama sana ga'uudhaaf tattaafatu gaafa dadhabde ayyallaa si buusa. Kanaaf kamtu si wayyare of gammachiisuudhaaf immoo namoota gammachiisuudhaaf hojjette. Of jijjiiraaf immoo namoota gammachiisuudhaaf hojjette. Namoonni akkas naan jedhu. Namoonni mucaan eegalee akkas no inni kun si fayyadu. Ofii keetii kan si fayyadu yoo ofiif fakkeenya taate. Yoo ofiin boonte dursa. Yoo ofii keetiif of taateen duradha nama kan ta'a. Namni tokko dura of ta'a. Isaan maatii isaa ta'a, isaan naannoo isaatiif ta'a. Kanaaf yeroo hundaa namoota gammachiisuuf osoo hin ta'in of gammachiisuuf hojjedhu. Namoota jijjiiruun dura of jijjiiri. Naannoo jijjiiruun dura mataa kee jijjiiri. Gaaf sana inni kan jijjiiruun danda'amu. Kanaaf warroonni shanan gadaa tuubii hundi keessan namoota gammachiisuudhaaf gonkumaa kan hojjennu. Warroonni har'a dhuftanis immoo yeroo hundaa namoota gammachiisuudhaaf hojjechuun qabdan. Sababiin isaa ofiin keessaniif of gammachiisuudhaaf. Waaw! Ofii keetiif akka jijjiiramtuuf aarsaa kaffale. Yoo ati ofii keetiif of gammachiisuudhaaf yeroo hundaa aarsaa kaffalte ta'e guddachuu ni dandeessa. Argitee?
namoota gammachiisuudhaaf yoo hojjette garuu qaalaa buuta dhuma kee. Namoonni gaafa ati qabdu ol fuudhanii baachuu danda'u. Ol fuudhanii si baatu. Gaafa tarkaa dhabde garagalanii si ilaalan. Maaliif wanta isaan gammachiisuudhaaf yeroo hundaa wanta hojjettuuf. Atis anis namoota gammachiisuudhaaf nu hojjete. Namoonni baay'een namoota gammachiisuudhaaf kan hojjetu. Namoonni baay'een maqaa kee akka dhaaniif kan hojjettu ni jirta isaa. Miti gaafati waa tokko taate ko namoonni duubaan har'uma galagalanii wanta biraa siin jedhu. Wanta sana gaafa hojjechuu dadhabde maal dhala namaa ta'ee immoo akka guyyaa tokko eegaletti hin xumuru. Akkuma jijjiiramni jiru kufaatiin jira. Gaaf sana namoonni si gatanii deemu. Kanaaf maal gochuu sirra jiraatare? Namoota gammachiisuuf otoo hin ta'in of gammachiisuudha. Namoota jijjiiruun dura of jijjiiri. Gaaf sana namoota jijjiirta. Hojii jijjiiruun dura of jijjiiri. Maalin ati dursitee? Ati namummaan kee maal fakkaata? Gaaf sana kan waan barbaade jijjiiruu dandeessu. Namoonni baay'een gaafa ati waa tokko argatte si wajjiniin fiigu. Gaaf sana namoonni gaafa si wajjiniin fiigan gammaddee namoota sana wajjin fiiguun hin dhaqin. Wanti gaaf sana dhufe burni kufa waan ta'eef. Akkaataa ati ittiin fidde sana wanta beektuuf ati maal goota? Wal fakkeessi namoota sana wajjiniin deemuun sirra jiraata. Kana yoo goote jijjiiramuu ni dandeessa. Namoota gammachiisuuf hojjette garuu kun hin jiru. Yeroo hundaa namoota gammachiisa jettee qaalaa buuta. Kanaaf of gammachiisuudhaan of jijjiiruudhaan dursa ka'e. Namoonni baay'een namoota gammachiisuudhaaf yeroo hundaa irriba ni dhabu. Ka'uu ni dhabu. Maaliif namoota gammachiisuudhaaf? Namoonni sun irriba dhabanii aarsaa kaffalanii gaafa namoonni sun immoo namoota gammachiisuu dadhaban boolla keessa kan bu'anii argitantu jira. Obboleetti namoota gammachiisuudhaaf hin hojjetin. Obboleessa namoota gammachiisuudhaaf hin hojjetin. Of gammachiisuuf hojjedhu. Akkuma namoonni siif gammadan har'a ati ofii keetiif yoo hojjette gammada namoota baay'ee si hordofuu danda'a. Yoo kana goote wanti barbaadamee dhufuu ni danda'a. Hundi keessaan warroonni maamila shanangadaa tuubii taatan of ta'a. Warroonni haaraa taatanis of ta'a. Namni tokko yoo of ta'e nama ta'a. Of ta'uu jechuun immoo namoonni waan barbaade yoo gammadanis itti gammachiisuu hin ta'in namoonni yoo si gammadan gammaddee namoota sanaan dibbee reebuun hin barbaachisu. Sababiin isaa dibbee gaafa si wajjin reeban gaafa ati kufte namoonni sun dibbee sana kaanitti hin baduu jechaadha. Kanaaf yeroo hundaa fuuldurri kee ifa yoo ta'e deema jabaadhu. Tokkummaa. Gamtaan hojjechuu barbaada. Tiimiin hojjechuu barbaada. Namoonni akkasiif gammadanii miti. Namootaaf yoo hojjettu akkasitti boonanii miti. Namoonni akkasiif gammadanii miti. Yoo hojjettu ati akka ofii keetiif ofitti amanamummaa qabaadhu. Ikileen gammachiisa jetteen hojjeti. Ikileen naaf gammada jettee hojjeti. Ikileen obboleessa kooti naaf gammada jetteen hojjetiin. Ikileen abbaa kooti naaf gammada jetteen hojjetiin. Ofii keetiin of ta'ee hojjedhu. Ofii keetiif of gammachiisu hojjedhu. Akka dandeessu ofitti himi. Akka hojjettu ofitti himi. Hojjettee akka argattu ofitti himi. Kanaaf yeroo hundaa paashinii qabaadhu. Paashinii yoo qabaatte wanta barbaadde injifachuu ni dandeessu. Paashinii jechuun immoo mooraalii isa jennu sanaa jechuudha. Kana yoo qabaatte injifannoon yeroo kamiyyuu hin dadhabu. Namoonni baay'een namoonni paashinii qaban maaliif injifatuutti beekta? Wanta sana irratti paashinii yoo qabaatte lallaafuu miti. Jabaachuutu sirra jiraata. Yoo jabaatte wanta sana injifachuu kan dandeessu. Kanaaf namoota gammachiisuu otoo hin ta'in of gammachiisuudha of ta'i dura. Yoo kana goota injifachuu hin dandeessu. Jaalatamtootaa fi warroonni shanangadaa tuubii af haaraa taatan hundi keessaan sabskraabii gootanii iddoo mallattoo bilbila fakkaatu sana cuqaasuu hin dagatiinaa. Cuqaasu. Fakkeenyaaf gatii isin kaffalchiisu waan ta'eef xuqi.
isaan booda ol godhadhu yeroo hundaa viidiyoon si bira ga'uu kan barbaadu. Hundi keessan immoo guyyaa har'aa leenjii kanarraa waan iddoo akka barattan abdii guddaan qaba. Shanagadaa tuubiin ilaalchaaf wantoota garaagaraa asirratti waliin ilaallu ta'a. Bakka jirtanitti gaa jaalalli kabajni isiniif haa baay'atu. Bakka jirtanitti gaa tokkummaan isiniif haa baay'atu. Nagaan jaalalli isiniif haa baay'atu jechuu barbaade. Irra deddeebise nagaan isiniif haa baay'atu. Maal nagaas qabnaa miti yeroo ammaa kana kanaaf nagaan isiniif haa baay'atu. Warroota jirtaniif warroota haftaniif isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo iddaanutti amma walitti dabanutti gaa paashiniin keessan haa cimu nagaan naa tura.